كان إلى إشي كان شرور ساي أكد سابا أكفن فيني بدل هوري إيكا هوري إيها بالريم تاورو سابا سابا هوري سابنا ما هوري إن من تها يتم الدنيا تجا ما عرفنا نفوت ما أنا في الدنيا الثاني ما عرفنا ما في الدنيا أزيتي ما أنا في الدنيا اللي ولا ليه جدوا مال قدا وليك هاي كم أتذكر ما هيك نا بربادكم شيء تيجوا سيتو جريكا هاي كم ما يترك كانت فرماتة بوتشومو ما أنا كان جسمه لا لما مجابا كتير كانت فرماتة كأنه ما أنا كان ديبو ديكا تسندي يودي دعالي كل حاجة يا ولي قالوا باتن مالبو ترينجس كده نجرات ولي nanti kursi hojjechuuf cireen hojjedha qixxeessaa bukooshee asitti mukeessee achi waan hojjedhu ciree isaa laaltu jechuudha yoo yaadattu ta'e kanaan durallee hojjedheera kunoo tokkorraa baafadheen jira jechuudha lamaan sadan tokkoon tosheen geessi ciree ganama kanaa jechuudha fataan godha maazarii shunkurtii adii qaaraa ashaboodha kunala dhageessaniittu ogummaadha gamma kun isinitti himaan jira kunoo qixxaan keenya immoo kanatti toshamtee dhumteetti amma nama caccabsaa jechuudha caccabsaa Addis Ababaati kun xaafii adii irraa biyyee sadii caccabsaa hojjetu biyya Finfinnee biyya keenyatti diimaarraa hojjetu asii garuu akkuma baraatti dabar akka baraatti hojjetama indaam namni duqeetii toshee caccabsaadha warri Finfinnee keessaa tokko immoo duqeetii toshanii itoo argitanii kunoo jechuudha Finfinnee akkatti caccabee dhufee jira caccabsaa eegamu caccabsaa achi booda asirratti keetiin gara gashinaa saalii irratti jechuudha achi kana beektumti mana keessan jira Hixaanaa arfachaa irra bar kana beektu miti maali kun zibaade irgoo jedhan warri biyya kanaatti kasii sheekan isinitti agarsiiseera hin beektani gaasin waan hafe tokko immoo jira lakka amma kamin bareedu kun amma namootu mayu abidi mana namni jedha namni kennamu bareedaadha maale boodii maadaas tubaani maal rakkoo qaba aadaa duudhi aadaa bareeda qabda amma waan sirriitu tokko jira jechuudha dubbiin hin taane kun asitti hafe ergitaniittu kun asitti naqabee jechuudha kanatti qaaraa shunkurtii adii ashaboodha kun qaaraa lanqataadha akka Addis Ababaatti lanqatama bulloomneetti dhagaan qaba seete dhagaatti hin daakne maashinitti hin daakne qaaraa egaa akkanatti jechuudha kuni amma caccabsaan akkasii biyya eessaa jirame yoo magaafanne biyya keenya hin jiru anuu asitti dhufee bare jira kun biyya keessan kanatti hojjettusi manu jedhatti nagee sagalatti kunan gogaa isaa gootu miti kana uumata isaa ol akkasumatti hin godhattusi sagalicha dinagdee isa kana immoo unanne amma gaara keessatti hanga dinaqaa jechuudha nyaanuma gochuu hin danda'u maali isaan nyaata irratti isinii naqaa irratti isinii naqa dhugaa dubbachuudha ija gaa ijaan nyaatti ijaan nyaachifachaa deemna ka argitanii foon makatte faara waan fataa simboo nagaru Mul'inaan na ilaalee isaan nyaatanii
maali kana maal godhama umaleen Hai. Ati nyaannan gahaadha. maali walitti yaa'a Ashaboo moo tumbaa isin yoo? Ati nyaannan gahaadha. an maal qophaa'e kana Indee eewu ture. Hamma kanaan sa'aatii meeqa kan hin dadhabu eenyuse? maal garaan kan morii baatti dhangala'u Ijoollee yoo ta'e waan matee shaayis daabboos ti kennina hinga. maali Ela kanan ilaalaa ishee kana coroorsaa jechuudha. Akka Addis Ababa akka Finfinnee. Bigdaan Hori. horee dhigaa horee habirriin ta'a oolu sangaaf sa'aalu. horii sa'aaf nama Hori horii mallee akkanatti akkas ta'a jechuudha deebi'ee waamamu. Kaninya fuula gaana baay'eedha. Ameen jenne ragaa ameeniin ameeniin dhuma siniif nyaadhaa jechuudha. Waan argattan nyaadhaa. Maankaan moo dhabeen shukkaa fidadhee bitanii garuu maali qodaamaa keessa barbaadu na qotte malee dhabamee miti dhugaa rabbeetti jaan barbaadu. Inni weessi bidee dhandhama isaa dhandhamni. maaliif mana dhandhamiinu akkamiin wantoota argeera sana jechuun immoo dhandhame bareeda Asuma achuu wanti kun waan mi'aawudha. Nama jammara hin arginu Dhaanni kunis ni hin ga'u. qaama qaba Jiraan si jammari yoo manaa midhaan nyaatee bee garee gaafati mucaa sana fidde nyaata noori nyaatu dhugu jabduu dubbii jabduu amma maayin galtutti eeggataadha. akka barbaadan Godhiftaan garuu gaabbita. Waan tokko ta'amna jechuudha mana sana keessa. maali maafan gabbama Waan tokko nurra geenyaan maaliif irra kaa'amaa indee namni aare waa naman godhu moo? wanni maaltu maaltu jedhu Mucaatu fidde. bineensa namoo Ilmadhaan waa'ee bineensa waa'ee namaan beeku. amma nyaata kana uffee nyaatu jira Maal nyaatti maal? malee Booda nyaatti maal nyaatami? maal nyaattu nu kana nyaattu maal nama kana nyaannedha innaa jiraan mana hin jedheessu Amma anatu jiraa isheetti caala gaa'ima laata. mucaa kana balaa eeggatu maal waan akkasii Isheen amma jireenya koo hin barbaaddu akkan jiraafan jiraadhu hin barbaaddu siru hin barbaaddu. maal beekti mucaa waa'ee jireenyaa Maal wallaalte? Otoo beekte amma kana waraana kana si waraanatti Era taasisan isi- osoo itti ture Anaaf inni akka adda baanu barbaadde. Kaayyoon ishee kana anuu ilaaleera. Isa hin barbaannu ijoollee fudhannaa itti kanaan dura. Kana jechuun maa jechuudha? akkuma inni balaaleffatte Kanaafuu isheen anuma isa adda baanee ani ishee faana akkam taa'u barbaadde. amma maalumatti ta'a jettune waa'ee mucaa kana maalumatti ta'a jettune Hin beeku. qaanas hin beeku kana Narraa fuudhii deemu. keessan keessaa Mawa. Iddoo baadiyyaa. labbisinitti araarama Araarummaa ta'ee ture bara. Fifi dubbii balleesse malee amma dubbii guddaa kan fideessidha. natti murteessa meeti kootti beeka moo gaafa dubbiin dadhabu kootti beeka sidaanan galammoo jedhani warri kee kunoo takka araaramne takka wallollee jedhu waa'ee lolaa malee waa'een tolaan odeessamu mana kana jiraattu maal wajjaalee moo si fuudheen gala
Ergina sana semua tahu ati maaloo waan saayyoo afaan kee alama tokkicha gaaf tokkos waan ta'u waan jara kana jibban jettu. makanya ergina sufeti deh. Ani garuu tuuti ishii jettee yoo jara kanarraa of kutteeti iddoo si kaa'u dhabu. Guutan namni guute daadolli keessa jijjiiru yoo katamaa guddaan ta'a jette. Semua tahu mana. Maaloti isaanitti goggogdee iyyuu. Isawu yo walolni salolani alu walalani enggak sendiri manas. Maal lola isaanii yaa ilma maal qabdatu tole maal wal lolu sirratti sumarratti wal lolaa jiru jibba keetiif. Amma semua tahu. Tangoon areega kunoo baanka koo ibda gaafanani sirrii dhufeeti yoo fuulli isaa tasaan hiikkanne hinjinaa taa'ina wajjin naasofne anatu garaa bal'atee taa'e malee amma kana ani gaafa organa mangalaa yaada keessan mataa keessanitti lammataa asii gadi natti sin fidanii anis eessa jirta siin jedhu eessa jirti jedhan haadha bira jirti hin jedhu si saagatan ani gaarii gadi jira amma tuuna faana deemtee namni sirkaa fuudhee hojii haadha bira jirti maalitta haadhatti hin geessa hin fuudhee bahe yonga ta'ee fuudhee hin baane maannee duratti adurree yoo mana ammaatti warri keenya dur guchii fayyaatti hin qabu fayyaatti duratti adurreen guddisanii madabaraadhaan maranii xiqqalleen godhanii akka shindisichaan arginu fuudhanii akkanii bakka biraatti bitu. Beektaa bineensi iyyuu biyya isaa beekaa jechaadha. Kanaafuu akkasitti hin xaxees fidee dhufne hin beektu mucaa. Jechi jaamsees fidee dhufne. Ammas mucaan kun deebitee dhufte tokko qabataa. Achi jirtis hin jedhiina warra haakkoo ishii bira jirtis hin jedhiina biyyatti galtis hin jedhiina ani eenyutu abbaattis hin himeeraa nan geessa nan gashee jedheeraa. Mucaa waan lammatan deebitee dhuftuufis hin isheen koo ammatumaati gaafattee anaaf jira adda baasuufidha adda baan jaallatti maaliif adda baasti maali? maal kun akka nu adda baan barbaada innis nurraa deemee isheenis ana bira zim jettee akkanumatti taa'u isheen barbaada Qabattanii mateessu? isa barbaaddi Jira duuba teessu? Meeti. Utuu jiraanii jiraanne maal attamitti isin guddatu teessanii? Semua sana itu. Inni man taa'aa jettee muttuun jette qaba. Maaf na fuutanii mana fidaniiftanii maaf ammoo na fidanii argite maana fiddanii akka barbaadeen taa'achitti gidee siitu fidee jechuudha malee mucaan nan naqannee Akka barbaadde taatee jalametti kanaa guddatti. Yeroo ammaa ijoolleen qabamtee waan biraa eetti qabamtiree iddoo nagaa iddootti qabamtu akkoo ishii biratti qabamuu dandeessi kunoo warra abbaa hunda biratti qabamu asii garuu hangoo gooliidha barankoo rakkoo yeroo Anaan immoo ishiin jaartiin sun fuutee tola mucaa kana haadha sanqiftee abbaa sanqiftee mucaan kunoo namni fudhatee hin qalee maal godhee maaloo jedhamaa jira namni waan ta'e ta'aa jira jedhu akkas goote naanaan jedhani firdii natti faradu guyyaa adi'anan. Maanniidha. An lammata naaru lammata waan tokkoof naaru lammata guddifadhaa isa barbaaddeen guddifadhaa. Ani guddiseera naan komaadii nageessa manna dhibeedha waan barbaadan waan mataa muu wada hin gaabbitaasi nageessas maa hin gaabbu qabu maa isin ijoolleedha maal waa'ee ijoollee miti wal gorsitanii mucaa tokkitti kana guddifachuu otoo gorsuuti gorsa hin barbaachisu baratuu sakaaniiti namni jaallatee fudhata iyyuuti nama akkasii ijoollee isaatiif obboleettii taate obboleessa taate gargaartuu taate. yeroo ammaa namni dhabame. Sila akkas garuu erga arguun barbaadu jedhe maal goota isheetti. Erga arguun barbaadu. Maali inni kophaa dhalatee bineensa dhabu? Isa maal beekna isa waa'ee isa. Maali waan isa maali nama jibbaa namni alaa fuudhee iyyuu guddisaa yeroo ammaa namni alatti yoo gatamte nam warri sabaatti gaggate amma kan guddatee heerumsiifate jedhu. Inni maa jira bar garuu maal godha reenni kun jideera. Ani gawaan wajjin lammata dhibbadhu hin qabu dhibbadhu lammata deebi'een dhibbadhu wajjin mucaa kana faana. Maali namni maallaan jedha maali? Hunduu dhalee guddifataa jira maatii koo yoo ta'e. Anas yoo ta'e guddisee bakka hin ga'eef. Hin beeku ga'anii
silaashee faana bahee ijoollee isaa xixinnoo kun ijoollee isaan kana sadan immoo fuudhee adda bahee achi yoo isaan kun akkam ta'u boriftan. Moo waraanuma kana keessa akkanumatti jiraadhaa jettee? jiraadha. Waraanuma keessa Maal godhee? Maalan godhare? nagaa malee namni akkamitti jiraata? Namni gaafa nagaa dhabuu walii kayyuu miti gaafa walii galuu dadhabuu walii kamti? Dadhabdan dhiistu. Hin dhiistuu miti. Namni innaa wallalee jedhu maal godha? Walii. Haayikamu? Atis akkuma hiiknu barbaadde akkuma isheeti jechuudha. Situ jedhee kaa? Haayikamu maal itti kanatti furmaata gochuu moo mana kana jistuu? Dadhabe kaa? Laala ammati mucaa tokkittii kanatti furmaata kennu moo mana kana diiguu irra salphata? Achitti sin didde. Yoo didde gaalli kun haa jigu. Yoo walii galuu baattan maal gootu reenjis kitanii jiraattu malee. Innis kan isaa guddifatu atis kan dhala keetti gattaare. Ani immoo hin jisku gaa'ela kun. Ishee kana hin jiska malee. Iddoo Iddoo barbaadde maal naga isheen mana kana ana mana kana keessattuu Israa'eenyaa ishee godhuu nan danda'a. Inna sana baatee baddi isheen. Rabbiin immoo sodaattu. Maal ofii of adabde hin baddinnaa sana isheen baqqannaa badde immoo irrifettanii teessu isheen. Siinoo namni maal siin jedhannaa san? Maal naan jedhare? Abbaa manaa ishee caashifate. Ammayyuu jedhaniiru. Yoo jedhan amma ani abbaa manaa koorraa adda bahee ituu rakkadhe isinuu nan gargaartan. Kana beeki. Isa fedha irratti. Mana kiraayii naa kaffaltu jechuun utuu anaaf jira sababii ishii kanatti adda baanee ani rakkadhee jedhee mana kiraayii eenyu naa kaffala? Eenyu na gargaara? Isa namni siin kaffala. Kana ka? Beenu hin dhibuu jedhan. Iddoo gaaniitu nama dhibamani. Egaa ani mafteetti barbaadee nan dadhabee kanaan booda bilbila koo isinirraan cufadhaa naan bilbiltanii ani isin haaraan baafadhaa. Mucaan kun eessa geesse eessa jirti isiniin isin jedhu anaanis hin jedhiina galeen taa'a mana. Boqonnaan godhadhaa. Maaliif maali? Maal loluma mucaa kana irratti na arga neessaan naan. Loluma mucaa kana irratti na arga. Achi yoo fiigaan ool mucaan badde qaba mucaan badde maalni firan qabdu warran qabdu. Maarame maalii mucaa kana akkas goota mucaan yoo kana keessa waa taate yoo naa jedhan. Aduu akkasuma.